الشمع هركفونه يوخاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تلمان رمو أكم نجا فيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافي وردفتو أكم نجا حسن في عجرتني جمتو تافي وردفتو تجنيا كان سنداو شايرتن قولا أرتستو أورموتي السلام عليكم جرتو إلمان أورمو الدنيا ربي ومثلا قبا جرتن هندو خيسنو أكم نجا فيا جرتني إلمان أورمو خانين الدنيا مرة جرتن مرت خيسنو أن ولسان ورا مسبايوكين بريسا في سيديسا وليسا أني فرحان سوليتي خبيث سوفني channel قولا أرتستوتا أورموتي artist keenya guddaa kabajamaa jaalatamaa hangafa keenya artist Elemoo Aliitiin hundaa'e yommuu kana jiru golli artistoota Oromoo seenaa artistoota Oromoo durirraa kaasee hanga ammatti hafuul duranillee dhufan ka ifatti baasuu fi seenaa aadaa fi duudhaa aadaa Oromoo hunda haga guuruu jechuudha golli artistoota Oromoodha chaanaalli keenya kuni chaanaala amma seenaa babbareedduudhaa fi sirboota babbareedaa gagguuraa jiru waan ta'eef gurre sin chalaw subscribe itti gachuqaasa galato wanni beeksisuu dhufne wanni isin himuuf dhufne immoo chaanala gola artistoota Oromoo dhayxanii sabsanumaan akka daawwatan akka jajjabeessitan akka subscribe like share gootan isin gaafachuudhaaf dhufne jechuudha agamanumaan gaawwan adda addaa koomedii haa ta'u diraamaa haa ta'u wallee haa ta'u waan babbareedaa argatan jeetiin abdii qabee jira gamanumaan akkuma beeytanii ga'anii kuulanii tuubiin ja'amanii beeytanii koomedii diraamaa pirankii waan adda addaa ta'isiin dhiyeessaa turte gola artistoota Oromoo dhayxanii subscribe like share gootanii akka cinaa dhaabbatan kabajaadhaa fi jaalalaa isin gaafanna isin injaa filannoon keessan gola artistoota Oromoo haa ta'u. Chaanaala seena qabeessa abbaa keenya artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Elemoo Aliitiin kan hundaa'e akkasumatti gaa arraan tana waa malee hin dhufne wallee yoo feetan diraamaa fi koomediilee garaagaraa akkasumatti illee fiilma babbareedaa yoo fi kan daawwachuu feetan chaanaala kanarraa argachuu dandeessan isinummaan chaanaala kana subscribe dikka diimtuu kana godhaa warreen ammoo duraan gootanii jirtan galatoomaa jechaa like nu godhaa jechaa akkasumatti illee kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa filannoon keessan gola artistoota Oromoo haa ta'u warreen rafuu deemtan iddoo nagaa rafaa warreen ammoo oolu deemtan iddoo nagaa irra oolaa linkii isaa argachuudhaaf barreeffama gubbaarraan jiru kana yoo nuftuutan ni argattan yookaan kan ammoo loogoon isaa kana sarchiin godhaati daawwadhaa filannoon keessan gola artistoota Oromoo haa ta'u horaa bulaa arrantana oduu gammachiisaa akka isin ifamne oduun gammachiisaa sunis hundeeffama gola artistoota Oromoo jedhamu chaanaalii haaroonii waan banamee jiruuf chaanaala kana kan itti yaadee qopheessee akka addunyaadhaaf banamu godhe artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa akkasuma adiiroo hangafa artistoota Oromoo Elemoo Aliitiitu hundeessee akkasumas gola artistoota Oromoo jedhamu faawundeeshinii tokko magaalaa Haramayaa keessatti waan banee jiruuf sababa sanirraa kan ka'e ammas akka addunyaatti ol ba'uuf chaanaala maqaa saniin banee waan jiruuf jecha subscribe like share akka gootan isin afeerra jira gola artistoota Oromoo filannoo keessan haa ta'uun isiniin jaa asumarraa daawwadhaa. Ani isin beeksisuu dhufee chaanaalii gola artistoota Oromooti. Chaanaaliin gola artistoota Oromoo wallisaa hangafticha gameessaa kan bara dheeraa qabsoo aartii Oromootiif ifaajee hanga arratis itti jirudha. Eenyu wallisaan kuni artisti Elemoo Aliiti. Chaanaaliin kun isaan hundeeffame golli artistoota Oromoo isaan hundeeffame chaanaalii gola artistoota Oromoo subscribe like share godhuudhaan haa wal cinaa dhaabbannuun isiniin jaa.